سربقي خلين قليمة تأسي خي يوتيوبر رابوي فيكين أما دي مجرى وروتنا وكس كودي توكو مكاساني توكو فا يوتيوبر ماشو عبدالرحمن مانجو أكس جوسان أما جيرمي جلجل خانو قول لايف رتان دوبته مكا سبونتو Mamadi jijire to gurba maka askay sajira ni isalleni beka oromo nakka jala demtani ni maka yakana na wasta waya artitu tidebu lam qalama fa ararso youtube qajus kayana rati copyright sirba kayana ragorani bufatani fi atani jachu dabo babele sirba sani sirba mati bacha tukana يدرو رافي ولولون سربسني جل كبر راكسان كده ما تخيتي بونا ما سكن لكي جل كبا سربلال ولولو ما تدرين فكينيا بيفتو بهم باتي ديان سنتي قربا سنجالة دوسو بيتي دوا ساقل ميكاسا سلكينتي جو ما تدري جاتشي توكيشي ما تدري جو خوني إفي هالي قيبا شاشا nafude kalbida lamen kuni muca gafadetini umar gursum janini jira muca tokko jira isa dawale isa qasati isan akanati mata dure sirba kheti kana raim furaddan jen dala gidabote nyara kon qabuje khana mo aliji sabidin na hojjate khana aliji sabidi hojjate gutumatu jachi lamen dura kuni qasati qamuca khanati اوكي اسرتي مچان كوني يملو مچان كوني هيا مسكا فتجرتا ان اللي يم سيقو ده او مچان كونو في انا يمن غوني في فدخ يمل رجلاو جت سينجو سي يمو سارغا انت ناكن فمينو بلزغنيا مالي ومينو بلزغنيا دغارا نمني زاندر ولي داتو سنجرو نمني زاندر ولي تانو سنجرو والله دا انني زانا غرسو ملغا دا قطاتي روباتي سينيس بابله ولي بايي ولي داتني ايه atau sirba kana wagasi duro isatu base anis yero saniti akajarrate wajir buljinsana gursumit tianan ture isam biram bobba ture isan de garu fene bobba ture mucam bayar kalesa motum afsir boson tain اوكي kan de garta ganjuani bobba motumma tuman bobba ture male di masani tv miti اوكي mucaan baay'ee iyyeessa harka qalleessa yeroo sirba sun qopheessutti waan deemee tiraanspoortumaa wachi dhaqee istiidiyoo dhiyaatee ni gallakki sun qabu isa saniif ammoo nu bira dhiyaateeti akka mootummaatitti maal na deeggartanii akkam na gargaartanii jee nu gaafachaa ture. Nuus waan dandeenyu yaada keenyarraa eegallee isa deeggarreeti karaa Diredawaa deemee yuutuub Khadira Ramayaatiin gallakkisaa ture jechuudha waggaa 3 dura. اوكي ammatti immoo wanni inni mujiru na bilbilteeti sirba kan kee kana mata duree qofaan furadhaa mata duree kan akkanaa jettee na gaafatteedha tole mata duree eegate jettee furadhu garuu maqaa kiyya meenshi na godhii maqaa na tuqii jeeniidha amma inninis so deebitee immoo akkaataa isaanti walii galan sun mata duree inni jeen san qofa osoo hin ta'in midhaanis ni fudhatteedha yedaloon kiyyuma fudhatteedha isin ammoo reefu yeroo ol dubban yedaloon kan aliyyi wanti jechaa turte jechuudha kasaati inni immoo sirbinis kiyya yedaloonis kiyya mata duree qofaan fudhadheette اوكي كابسي غيا حسن بوليسي ما في درماني في ديتي خري بس رغبوته نمني بوليسي كسي ليسون سير با ناول ديبي ايه اوكي تو انا جلا غبو اول قلت انجرو نونو كو في ايه اتبو في isa kanaaf waan waliin jenne sun walii galtee cabeedha amma mucaan dhugaa naa bilbiluun kaatu jee jira mucaan naa bilbiltee na gaafachuun kaatu mata duree keetiin fudhadhaa maqaa keetis ammoo niin tuqaamee shiniin si godha naan jette mata duree qofa osoo hin ta'in amma midhaanis ni fudhatteedha yedaloo kiyyuma sun fudhattee sirbinis kiyya yedaloon kiyya mata duree qofa osoo hin ta'in waan kanaas tuyiteeti maqaan kiyya immoo hin tuqamne isa kana immoo dhugaadha inni waan wanti ta'e sin qabu osoo isa kana akkasitti dubbatee himachuu jiruuti silkiin irra dhaamte jechuudha amma silkii chaarjiitti goosifnee fiduu dandeenya bal'ooma nuu qabdan malee. Abdii Gursum kana inni ka profaayila joormaa miti irraa qabu kana tokko sii jira. Abdii Gursum saahiba isaati hiriyyaa isaati malee inni Umar Gursum maqaan isaa. Inni Umar Gursum. Okay biroo amma laal dubbiin dheeressu gara agendaa keenyaatti deebinaa waa tokko waan si gaafadha. Ayyee.
sirba sanarratti maqaa meeshiin godhuu fi meeshiin godhuu dhabuu waan biraati. Ammoo jalqabatti yaan tun bilbiltee gaafattee inni okkeeyyee moo jennaan bira obboleessa kiyya. Jeeni bara. Mata duree sirba kan keetti suniin fayyadamaa jetteeni okkeeyyee ni jira diddaan qabu sun ammaa jiru feniim. Ayyaana ta'e. Okay. Mata duree sirbaa keessa gaafatteen ala bakka biraa bakka itti dabaltee ni qabdi isin sirba keessatti hin qabdu bara. Sirbuma isaa guutuu fudhatte kaa yeedaloosaa mata duree gaafatteeti yeedaloo hundaa'uu fudhatte. Kanarratti koomii ni qabaaree inni. Aboonu raawusate ati gantumaa naasawu qabse naasayi waa'ee kiyya dabbal namni biraa haasawu kun waan biraa naasayi. Koomii qaba ani sillachuun haa gaddaati gantumaa naasawu hin qabu. Atiin sisaas naa tokkoon artistoonni afran qal'oo artistoonni oromoo guutuu naa tokko. Mootummaatu qaanfadhuun waan akkanaa qaanfadhuun jira. Artistii tokko ajjeefnee tokko hin kaafnu qaba. Dabbal. Artistii tokko ajjeefnee tokko hin kaafnu nuti akarraa rabbii kana bane. Wala sikkisaa keessanii si erga dabbalaa dubbisu bakka dhaabichitti. Object artistii keenya. Farata naasaayini farata. Jechuun amma Gaafateetiin jira mata duree qofa. Wanni qabachuu qabu. Daabatti jedhu gaafa bannaa qayyaan. Akkas mata duree gaafate. Oye naaf Ana inni kun biyya kana abar. Ya. Eenyudha absee kiyya kanaa goonu amma. Maaliif dubbiin abbaa irraa toltii jette Oromoon beekta. Sirri. Waan irra walii galan isaantu beekaa, waan walii qaban isaantu beekaa, waan irra walii galan isaantu beekaa. Osoo akkuma jarraa ta'ee nama bilbila chaarjii qabu biratti ergitanii takka inni bira dhufe takka ammoo chaarjii isaaf guutanii haala mijeessitanii inni afaan isaatiin akkatti dubbiftee fi akkatti walii galanii fi akkatti isin deebitee isa gante yoo jiraate osoo inni dubbate hedduu namatti tola. Because amma isinis tarii aartee waan biratti fakkaatee kan gaafachuu dhabu. Yaa kanaaf amma namticha akkamitti argannaa? Mana diinaa ol keessa abdiin kunis reefa nama jira. Amma kanatti wal kaana silaan seenii waraabuu hin danda'e ture beeku dubbatee ture afaan isaatiin mucaan. Ayyee. Okay amma isa akkamitti arganna walumaa galatti isa gurbaa. Kan na gaafatte ani mata duree qofaa jii ammoo yeedaloon kiyya midhaanis fudhatamee jiraadha. Oo asoo. Akkam jirtu fayyaa? Nagaa. Nagaa galata rabbii dhimma jabaarra jirtanii. Baatii meeqa turaa bar? Waan tokkoon dubbachuu barbaade. Maal dubbatu? Daabo nagaa. Sagaleen kiyya nagaa ma dabbar. Yeroo maal jetti dubbatu kan bar nu gidduu seente osoo nuti haasaan fitin dura maal jetti hayyee dubbatu sin nagaa. Waan iseen ifin qaba loliniitiin dhaggeeffadhu waan adda sii baasa. Okay hayyee dana baasa. Jalqaba irratti maashoo dabbal kan jedhamu yuutuubii maqaan ittiin baname gaafa maashoon sirba ishii gaafa gadhiistu bifuma kanaan hawaasatti beeksisaa turte jechuudha. Maashoo Abdurrahmaan kan jedhamu kan ishee akkan ta'inii fi maashoo dabbal kan jedhamu yuutuubii ishee akka ta'e ifatti uummataaf gootee maashoo Abdurrahmaan kan jedhamu kana hawaasni hundi riippoortii godhaa ture jechuudha. Hasuu dhiifama guutuu akka geeruu jeekeetii maali ati eenyudha dhiifama akka wal barruuf. Dabbal gahee hojii kiyyaa asirratti ibsuun nan barbaachisu keessa waan hin beekuuf. Jechuun akkamittiin jecha kan kee fudhadharee fakkeenyaaf amma iddita moo walalee isaa moo yedalee isaa moo kaameramanii moo jechuun ogummaa aartii jechuun aartii keessatti seera hundaa harkaa hin qaba rakkoon qabu isa waa'ee seeraa jamsi mutura godhe wala kee. Okay jechuun akka wal barruuf akka dubbii qabanii fudhadhuu fi eenyummaa kan kee takka hojiin kan kee ifa ta'uu qabaree uummanni akkasii amanuuf jechuun hoggaa haasooitu dubbiin kee kara maal ragaa godhannee fudhannee jechuu bareeti malee waan biraatiif hin habibi. Rakkoon qabu waan qaama seeraati adeeroo. Qaama seeraa hoggaatu fakkeenyaaf poolisii mana murtii abbaa alangaa poolisii oromiyaa moo federaalaati. Poolisii oromiyaati. Poolisii oromiyaati akkamitti ogummaa aartii qabattee waa'ee ogummaa aartiitiin adda baasuu dandeessa poolisii kiyya dhiifama naa godhe. Amma waa'ee poolisummaa haasootti hin jiru dabbal waa'ee seeraa. Jechuun kanaaf hin jaabar osoo waa'ee poolisii haasaa jiraanne osoo waa'ee qajeelfama mootummaa waa'ee seeraa poolisii haasoo jiraanne sokkee waan dubbattu hundi ni fudhadha garuu amma ogummaa aartiitiin haasoo jirra ogummaa aartii keessatti immoo namoota ogummaa aartii qabu. Handimma kana fiddee haasaa jirtu waa'ee ogummaa gaazexeessummaa ogummaa seera guutuu qabdaati. Jechuun akkasii laal biroo guutuu qabu nama osoo kiyya hasin gachaa jiru waa'ee seera yuukuutii fi seera baasuu waa'ee poolisii waa'ee heera mootummaatii fi seera uummataa osoo hin taane waa'ee aartii haasaa jira. Waa'een aartiidhaa immoo namoota ogummaa aartii qaban qofaa murtee kennamuu danda'a. Ati qaama poolisii qaama seeraa taatee akkamittiin waa'ee aartii murteessuu dandeessa ree? Murtee fi kan hin dhufe adeeroo Jamsi sagalee murtee fi kan hin dhufe dabbal. Maal jettas? Dabbal murtee fi kan hin dhufe. Murtee fi hin dhufne waan hin beekuun adda si baasan siin jee malee murtee fi kan hin seene si galee. Okay waan dhageessinu bitaa taayee itti fufeera.
Tokkoffaa maashoonis gaafa sirba ishii gadhiiftu maashoo Abdurrahman kan jedhamu yuutuubiin baname kan ishee kan ta'in ifatti uummata irra dubbachaa turte riipoortii illee godhaa ture jechuudha uummanni hawaasni. Ifa asii galee namoonni kun namoota hawaasa cabsuudhaaf namoota aartii kana guddisan cabsuudhaaf maqaa isaaniitiif fakkeessanii uummata keenya irratti hojjechaa jiranii namoonni sun jechuudha. Qoratamee irra ga'uu dadhabuun immoo waan biraa ta'e. Maashoon eessi girti asu maashoon amma dhufuu dandeessu komii kana keessa waan jirtuu fi maqaa isiitiin yuutuubii waan jiruu fi maashoon dhuftee dubbachuu dandeessi moo hin dandeessu ifiif mataa isiitiin. Maashoon ni dandeessi ifatti maaf hin dandeenye maashoon. Okay maashoon akka namtiifta amma. Sheer irratti goona yoo onlaayinii irra jiraatte sheer irratti goona. Bilbila kanatti ni qabdan fakkaata maashoo wajjin reedoo nama qabdanii. Niin qaba kan bira artistii Daaboon artistii amma lafaa dhufaa jirudha garuu mana Dinaa ol irratti illee amma mucaan artistii Umar Gursumi sirbi kiyya guutumatti walaloonis yeedaloonis kiyya ishiin mata duree qofa fudhatteeti irratti hojjettee ni hayyamsiiste malee guutummaan garuu sirba kiyya laa fuutee. Yaa sooq jedhamtu sodaa waa'ee sirba Umar lubbuun jira dhufee dubbachuu danda'a isinlee ni waa kan dubbachaa jirti. Waan sirraa adda baafannuu fi waan isirraa adda baafannu jirami gahee hojii isiidhaa isumaaf naadhiisi ati akka hasuutti eega maashoo wajjin kontaktii qabaatte maashoon eega maqaan isiidhaa dhuftee akkasiin dubbattuun barbaada maashoon qunnamsiisuu ni dandeessaa biroo. Tikkoneek. Okay. Akkasittiin si beekalaa kun ogoota kiyya akkana dubbiin akka deemte amma. Maashoo waan lubbuun jirtuuf dhimma isii isummaan fira dhuftee dubbachuu dandeessi. Salaamu alaikum. Obboleessi keenya eenyu gursuun keettanoo yoo sirba isaa irratti komii qabaate sheeritti godhaa bilbilaa yaama waan dubbatu yoo qabaate uummata wajjin isaa wal baru yaama haa dhufu inni illee rakkoota kan jiru. Eenyuun sagalee isaa uummata dhageessisuudhaaf qophiidha rakkoota kan qabdu asirratti. Kasila artisti Daaboo immoo Daaboo kallattiin gaafanna waan isin waaqattuuf waan isin amantu laallee waan isin fudhatte salaamu alaikum. Waan isin waaqatte immoo qaama silaa isin wajjin wal mormuu dandeessu isiidhaaf dhiyeessina waltajjiin kana dhufanii wal mormani kun rakkoota kan leewun qabu. Asumaanuu namoonni ogummaa aartii qabdan koota namoonni ogummaa yuutuubaallee qabdan koota because waan kana adda baastan waan ta'eef narra isintu beeka. Okay waa'ee Umarii Gursumin naa deebii Daaboo gara keetiin deebi'a gurbaan maashoon afaan haayamu maashoon hanga dhuftu jechuudha. Atiin Umar hayyama gaafatteet sirba isaallee fudhatte amallee waan kan beekamtii maqaa isaallee kaastee jirta kabajamaan nutti himtee inni siif amanee gaafate waan san gaafattu Daaboon gaafachaa jira. Umar siif hayyamee sirbicha Umar hayyama gaafatteeti miti haa hojjette. Lakkii barammaa wal dubbisneeti osoo mucaan akkatti yaaman hin beeku ani waa'ee Daaboo dubbachuuf hin dhufne isin jennaanumaan dhufe malee Daaboo himachuufis hin dhufne baatii lamaa dura yoo xiqqaate baatii lamaa dura na gaafattee mata duree kana sirba keerraa hin fudhadheetiin itti da'anaan jetteeti na gaafattee jeeniiti mucaan bariibseefiitiin biraa dhufee bar waliin haasofnee biraa dhufee baran. Kanaafuu mucaan komiin qabu sirraa akkasimi. Okay mucaan siif hayyamee jira mucaan komii sirraa hin qabu akkasimi uummata keenya kana walii galle amma asirratti sirba hin hanne jechuudha. Dhagama dabbaan. Ni dhagama mucaan si hayyamee miti sirba isaatti osoo hin taane hayyamee isa gaafattee daleete isaa. Ara lakkee an sirba maal isa gaafadheeti malee an sirba namaa wujin narraa dhume hin hojjedha osoo abbaan hayyamsiisne saanuu mata duree qofa kana lijii saabi jechaan lameenii siin jee qofa kaniin isaa gaafadhe malee kana lijii saabiti hojjete guututtuu bar. Fayyaa ta'e okay asirratti amma warri hattuu jettanii fi warri nuu jettanii Umar Gursum lubbuun jira itti bilbilaa sheeritti godha yaama yoo inni hayyama kiyyaa malee hojjette jee isiin hattuudha. Akkama isin nungeetti hayyama isaatiin hin hojjedheette waan ta'eef isin hannanne sirba obboleessa isiitu isiidhaaf kanneen hojjechuudhaaf mirga qabdi seera takka immoo heera ogummaa aartiillee hin cabsine jechuudha asirratti. Kana galamurree fudhachuu qabna. Osuma Daabollee jibbinuu dhugaa kana fudhachuu qabna because eega inni isiidhaaf hayyame eega inni anaatu hayyameef jee sirbuudhaaf hayyama qabdi. Maashoo Daaboo jibbita jibbi waan biraa irratti kanarratti immoo jibbuu hin dandeessu sababni isaa dhugaan lafa jira waan ta'eef kan asii cufnee bira dabarraa amma. Haaya Daaboo atin si deebisa gara maashoo Abdurrahmaanitti maashoo dhugumaan maashoo Abdurrahmaan sirba kan hattee yuutuuba sirra kaayyatte moo namoota biraatu feek akkaawuntii banatee maqaa maashootiin sirba kan kaayate bakka kana uummata adda baasa. Laal kallattiidhaan hogguun ani yuutuubar maashoo Abdurrahmaan jedhu irratti sirba arke isiifin dawwaleen jeebar laal maashoo bilbileetiin maashoo Maashoo Abdurrahmaan yuutuubni juusuni ka'een yuutii jeetiin gaafadheen jean
gizeen gaafadhu namaatutu maqaa kiyyaan banatee maqaa kiyyaan namni banatee daaboo teenyaa mucaan sunanii sirba yaara kaniin gallakkise akkuma keetii sunitti na jalaa fuudhee gallakkifatee animmoo amma anuu seera guutuutiin jira seera guutee gizeen guutee booda guutadhee booda ifii fabbichi sunitti qaanfataa sammucaan maqaa kiyyaan banatee jettee natti himteen jeebar isi Ayye, thank you. Mucaa inni yoo asii jiraate keessaanuu na barreessaa Umar Gursum yoo dhufee jiraate natti hima asumaanuu dhiifama. Okay, itti fufi daabo itti fufi. Umar Gursum yoo asii jiraate natti hima. Ayye. Okay, itti fufi. Akkasitti akkasii jechuun yagaa sani maashoo yuutumni kiyya baluuti jaa maashoo dabbal jaa kasiitii miti yuutumni garuu nama banateen san ni beektiidhaan amma yaadni kiyya maashoon ni beekti nama san yoo beekuu baatte eegaan ani si bilbilee naaf isi waliin dubbanneen booda maqaa si jijjiiree bar maqaa kiyya dafii kaase akka waan jaameeni boontuu Maammadii kaja'u sabboontuu Maammadii jijjiiree bar gurbaan. Okay. Kanaafuu maashoo irraa shakkii qabda jechuudha amma. Gurbaa sani gurbaa YouTube si maqaa siitiin godhate sun ni beektiin qaba maashoon ni beektii. Okay, kanaafuu maashoon dhuftee akkasii si dhiyaatu barbaadda? Kanaafuu maashoon dhuftee asirra siifaa dhiyaattu? Maashoon siifaa gaafatamtu? Maashoon akkasii gaafatamtu barbaaddaami? Lakki maashooni ilaala rabbii tokkicha yoo sodaate namni yoo sodaate waa adda baase bareedduudha yoo nama jibbanis dhugaa namaan jibban jaan haqa nama yoo jibbanillee haqan jibban waan ta'eef yoo akkasitti ka godhan taate dubbata yoon beeyne ummanni Oromoo barqaazala jiru caalaan yoo na jaalatanillee garuu yuutubaan ammaan maqaa dhee kana guututti namni beeku ni jiraniisi ka wal beekan inni jiran jechuu kiyyaas keessa. Umar Gursum akkaawuntiin TikTok isaa maal jaa warri jettan daaboo ni beektaati Umar Gursum akkaawuntiin TikTok isaa maal? Akkasuma jaa artist Umar Gursumuma jaa bar Umar Gursumuma jaa artist Umar Gursum jaa. Umar Gursum barbaadutti hin jira inni agarree irra sharu godhata kaayamaa bakka inni jiru dhagaati ani agarree as galatti sila argee ni galchaa Umar Gursum. Ni dhufa ammuma mana wanni waliin turre bar. Okay, mee Umar Gursum eessi gargaara? Mana naa. Okay, rakkoo miti dhis. Mana naa'ol waliin turre bar. Okay, Umar Gursum. Kan dengedda kan sirba shaggooyye sun akkaan maxxanse namuutu uummanni cinaan tokko quba qaba. San dura immoo muraan sirbicha miidiyaarra deemaa ture TikTok irra jechuun namuu quba qaba. YouTube irratti sirba maxxansee za'aa takka daqiiqaa 20 osoo hin gahin. Mucaan maashoo duruma bakka buufattee jarriin amma maqaa TikTok irra yaamte. Yoo takka daaboo ta'e yoo takka dhiifama. Takka maashoo duruma mataa kan kee kottu irra shirnaa godha. Takka ammoo namni guyyaa kana maashootu waa'ee siinatti himee dhufee dubbachuun hin danda'an hin gatte sun kottu. Itti fufi amma. Amma kayeetiin jalqaba ka gallakkise Kamaashoo Abdurrahmaan ja'u kanaatu jalqaba sirba YouTube kiyyarraa buusee fe'ate qasaat irratti jalqaba. Gizee fe'atu ani gallakkisee jechuun osoo daqiiqa 20 guutin fe'an qawanni irratti fe'ame sirbichi. Laala an gallakkisee daqiiqa 20 osoo hin gahin Kamaashoo Abdurrahmaan maqaa Maashoo Abdurrahmaan hin banate kanaatu fe'atee injee sirba YouTube kiyyarraa buuseeti. Daawloot godhateeti qasaat irra fe'ate qaxxitaa. Gizee fe'atu kallattiin maashoo irra bilbilaan silkii. Maashoo YouTube maqaa keetiin namni banate ni jira hin jeen maashoodhaan. Jannaan mucaa tokko banateen mucaa baalagee tokko anuu akkasumatti kiyyana jalaa fe'atee seera ganaa anuu kiyyammaan seera guuchifachaa jira. Hamma seera guuttattu akkasumas godhanii firraatti dhiisii tanaaf abdii muratiin minaan jette maashoon jechuudha. Sirba eegaan gallakkise sirba daqiiqa muraasa akkamitti duruu gallakkifachuu danda'an jeen.